Ashamar kafuunee jirra jirtu bakka jirseetti nageenya waaqayyoo isinii faa baay'atu. Viidiyoo biraatiin deebiinee dhufnee jirra jechuudha. Har'amaa san jira. Akkuma argitanii yaa'u qilleensi nagahuusaa garuu hin beeku. Yoo isinitti dhagahame jechuudha. Waa'ee samuuna viidiyoo irratti gallakkisaa ture irratti warroonni koomentiiwwan garaagaraa barreessitanis jirtan jechuudha. Firaankiidhaadha irra jaananii firaankiidha mana jijjiirtee bakka biraatti waan mana qabduu fi biyya Arabaa deemuu fi waan akkasii jechuudha. Yaa biyya Arabaa deebuudhaaf illee fedhii biyya Arabaa deebuu hin qabu. Yaa rakkinni tokko nama mudateedhaaf immoo namni biyya Arabaa deebuu qaba jedheetis yaadu. Maaliif jennaan hojjedheen dadhabeen dhufe diggaamee mootu deebi'ee deemuu fedhii hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Nama salachaa rakkinni nama mudachuu waanuma jiru rakkina saniif garuu furmaata barbaaduudha malee deebi'ee deemuu furmaata naaf ta'a jedhee filannoo sin taasisu jechuudha. Warri sobeettan mootu viidiyoo amma booda gallakkisu irratti arguu dandeessan jechuudha. Mana keessaa immoo akka tasaa bahanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko garaan na bade akkuma dubbadhe maaliif jireenyi kiyya achi jedhee osoo yaadu tasa garuu gallakkisee gaafan bahutti baay'ee tokko natti dhagahame baay'ee tokko jechuudha. Kanan gana hin jedhamne hin gaddee jechuudha. Yaa hin darba wanti hunduyyuu yeroodhaaf namatti dhagahama malee yeroodhaaf hin ulfaata malee jechuudha. Kanaadha sobda warroonni ittiin mootu wanti nani sobaan kanarratti viidiyoo waraabisuun jiru jechuudha. Garuu rakkinnaaf mootu furmaata itti laachuu akka hin qabuu fi jireenya koo gara fuulduraa irratti bakka hin jirutti gammadee jiraachuu akka hin qabu keessa koo of amansiisuu fi wanti tokko gaana mudate cabuu akka hin qabne na barsiise jechuudha. Rakkinni nama mudachuu waanuma jiru osuma namni hin yaadin wanti nuti yaadne namatti dhufuu danda'a jechuudha. Bakka nama hunda caalayyuu dadhabbii koo biyya Arabaatti na aarse natti dhagahame jechuudha. Mana akkasitti bareedu keessaa bahee har'a gad deebi'ee jireenya kana jiraachuun kan koo natti dhagahamaa jechuudha. Yaa ta'u malee homaa jechuun yeroodhaaf kanaafuu waan tokko adda osoo hin baafatin namarratti murteessinaa isiniin jechuufanii boru isinis waan isin mudatu hin beektanii waan isin irra ga'u hin beektanii har'a biyya ormaa keessa jirra jettanii biyyatti galtanii jireenyi akka isin yaaddanitti isiniif deemuu danda'a. Haala hojiitiin haa ta'uutii haala garaagaraatiin yaa baay'inni namaa jireenya biyya keessatti jiraatu malee jireenya isa dhugaa jirtu san baasee namni kana jedhee hin dubbatu jechuudha. Kaameraa irratti viidiyoo daqiiqaa muraasa irratti kan argitanidha. Namni tokko gammadee jiraata jennee jettanii kan yaaddani anis akkasuman ture jechuudha. Garuu rakkina jiru abbaa biyya keessa jiraachaa jiraatu jiraata waan ta'eef jechuudha. Jiraata waan ta'eefiyyuu jechuudha. Biyya ormaatis kan ormaati manni ormaatis kan ormaati. Kan akka biyya ofii gahus hin jiru rakkatanis argatanis dhabanis garuu jireenyi kaameraa irratti jiru mootu hundi dhugaas miti hundi soba miti jechuudha. Namni tokko jireenyi isaa bareedee wanti hundaa bareedee ogaa laaltan keessa isaa gammadee jiraata kan jedhamu namoota muraasaa jechuudha. Kanuma jechuufanii koomentiin namoota tokko yaa namni waan itti fakkaate barreessuun yaada kennuun mirga guutuu qabdanii namni waan itti dhagahame barreessa jechuudha. Warroonni yaada naa kennaa turtanis immoo guddaa galatoomaa naaf jiraadhaa. Koomentii gaariis haa ta'u badaas haa ta'u waan dasisin jedhe irratti barreessuu mirga guutuu qabdanii jechuudha. Firaankiidha warroonni ittiin immoo firaankii akka hin taane dhugaan isinitti himaa jechuudha. Si jammarani firaankii namarratti hojjechuu sin jaaladhu. Baay'ees firaankiidhaan immootu chaanala kee irratti firaankii hojjedhees baay'een jiru. Viidiyoo 2-3 wanti nan firaankii hojjedhe tanumaan duraayyuu jechuudha. Garuu har'a immootu wanta ijaan argitan irratti wanta boru ijaan argitan irratti
Pranki hojjedhee wanti isinitti argisiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Innaa kanaafi wanti ani sobaan kana sanis jedhu hin jiru jechuudha. Biyya Arabaa kanumaan hojjedhee dhufeedha, kanan argee dhufeedha. Nuti gaara laafummaa qabna, baay'ee nu gaddisiisa, maaltu si mudate wantoota ittanii fi garuu akka rakkina nama mudateeti nama sila gatee biyya Arabaa keessaa deemudha jechuudha. Garuu mootu furmaata godhee fudhachuus waan hin barbaadiniif biyya Arabaa filannoo waan gochuu hin barbaadiniif jechuudha. Maaliif jennaan guyyaan tun hin dabarti, boru guyyaa biraati. Rakkinni hin darba jechuudha, yeroodhaaf malee, yeroodhaaf ulfaatu malee hin darba jechuudha. Yaa wanta na gaddisiisa zimmuutinitti meera. Oggaa kan hunda dadhabee galee bakka dhumni kana ta'uun xiqqoo akka namatti dhaga'amu nama taasisaadha. Yaa yeroodhaaf dhugaa baay'ee tokko of na jibbisiisee baay'ee tokko natti dhaga'ame. Yaa har'a sangas mara keessi gammadee jiraataa osoo hin taane bakka haa ta'u maa gochuu hin danda'amu jechuudha. Hin darba jedhaniituma obsee jiraachuu qaba malee. Innaa kanuma isiniin jechuufanii warroonni waliin gadditanii leemootu guddaa galatooma. Nama jireenya koo keessatti abdii murullee miti jechuudha. Rakkina nama mudatee harka kennu jireenyi biyya keessaa yaa akka abbaan akka nuti yaannee achi karoorsinee dhufnu sanitti nuuf hin deemu jechuudha. Namni kamiyyuu rakkoo yoo si mudate bakka biyya ormaa filannoo gochuu osoo hin taane bakka asumatti obsanii jiraachuu, rakkinni sun yeroodhaaf malee darbuu akka danda'u hubachuu jedheen yaada jechuudha. Akkasumallee of ta'anii jiraachuu, jecha namaa dhaggeeffachuu dhiisuu. Maaliif jecha namaa baay'ee gadi amilii nama buusaa. Bakka hojjennee akka waan hin hojjenneetitti gaafamootu bakka dura jireenya jiru sanirra gadi buunee jiraannu mootu bakka akka waan osoo hojjennee akka naman hojjenneetti namni yaada namaa kennuu danda'a. Waan garagaraattu jira jechuudha. Bakka waan akkasitti bootaa kennuu dhiisuu, sammuu fi amansiisuu, jireenyaa irra jiranitti mootu haala mijeeffachaa jiraachuu jechuudha. Yaa namni biyya keessatti baay'ee amilee nama gabbuusuudhaaf kan yaadu baay'eetu jira. Jireenya namaa irratti waan garagaraattu jira jechuudha. Yaa galata waaqayyoo waan hundaafuyyuu. Viidiyoo irratti itti aanu irratti mootu hin argitanii mana duraan keessa tures kan amma keessa jirus eessan akka jirus maal akkan hojjedhus gara fuuldura kanuma waliin argitan ta'a jechuudha, waliin arginu ta'a jechuudha. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo birootti walitti deemutu turtii gaarii isiniif haa ta'u.